Ndura jaahiba ture akhlaaqni islaamaa eessatti nu jalaa bade sabanamma kanaaf waliin turuu dadhabe bolummaan yaa akhlaaqa gaarii yaa haala gaarummaa waliif dabarfachuu yoomuma argama mee guranaa kennaa yaa ummata islaamaa jara waliif dabarfateen sinii daama dubbii wahii dhalate jidduu nama lamaan gaggabaabseen himaa naaf dhagaa qalbiini nubadaaf tedini rahmata keetini ndinka sena keessa seenuun koo dirqama sabana maawiyaan khaliifaa islaama dubbii wahii ta'e jidduu nama lamaan tokko maawiyaa khaliifaa islaama amma Abdallah ibn Zubair jedhama maawiyaan bulchaa biyyooti islaama hoogganummaa keessatti obsuudhaan beekama seenaansaa yoo dubbatu siyaasaatti sima kitaaban adda addaa keessatti argama waan kana